Isa walakka ol waa'ee qorannoo seenaa Oromootii fi Oromoo irratti hojjechuu irratti hayyuun umrii isaa fixe garuu kan dhalootaanis ta'ee dhiigaan Oromoo hin ta'in lammii Eertiraa qatee waggoota 50 oliif seenaa Oromoo addunyaatti beeksisuuf sirna gataa dhaabbata yuuniskootti akka galmaa'u beeksisaa kan ture Piroofeesar Asmaraw Laggasaa du'aan boqochuun dhaga'ame. Bara 1933 Eertiraa Asmaratti dhalatee Piroofeesar Asmaraw Laggasaa akaakayyuu isaatii fi Onesmoos Nasiibii yookaan abbaan Gammachiis Matsawwatti baqatanii wajjin waan turaniif Onesmoos Nasiibii fi hiriyoonni isaa waa'ee Oromoo akaakayyuu himurraa kan ka'e akaakayyuun kiyyaas gaafan ali ijoollee waa'ee Oromoo natti himaa ture ani gaafan barnoota antirooppoolojii baradhe qorannoo eegalullee dursee waa'ee kanaatu sammuu tiyyatti na dhufe jechuudhaan Piroofeesar Asmaraw Laggasaa waggaa lama dura gaafii deebii BBC wajjin taasiseen dubbachuun ni yaadatama. San malees bara 1940 takka dura odoo Eertiraan Ingiliz jalaa walaba hin bahin dura Yuunivarsiitii Eertiraatii fi Itoophiyaa deeggarta jechuudhaan abbaa isaa Eertiraadha ari'uudhaan abbaan Asmaraw Laggasaa gara Itoophiyaa wallootti baqachuun lafa qonnaa fudhate qotachaa turuu Piroofeesar Asmaraw Laggasaa gaafii fi deebii waggaa lama dura taasiseen himeeti jira. Waldaan qorannoo Oromoo guyyaa irraa ibsa baaseen qorataa fira Oromoo ta'e jechuudhaan Asmaraw Laggasaa du'aan boqochuutti gaddeetti dhagaamee ibse. Asmaraw hojii qorannoo seenaa Oromoo keessumattuu gama duudhaa seenaa fi aadaa irratti hojjetaniin hubannoo gama siyaasaa hawaasummaa uummata Afrikaa akka jijjiiramu nama taasisee jechuudhaan waldaan qorannoo Oromoo ibseeti jira. Keessumattuu qorannoon inni duudhaa seenaa fi aadaa Oromoo irratti taasise daba bara gita bittaa mootummaa abbaa irree kan qajeelche hoggaa ta'u barnoota aadaa kan lafa qabsiisee fi akkasumallee bara 1973 keessa kabarreesse maxxansaa isaa gadaa irratti Asmaraw taasise keessa 3 approaches to the Gadaa system of African society jedhuudhaan haga irratti qorannoowwan fagoo inni sirna gadaa irratti taasiseen qorannoon Asmaraw gadaan sirna bulchiinsaa qofa osoo hin taane eegumsa naannoo mirga hawaasummaa korniyaa eegsisuu walitti bu'iinsa furuu fi nagaa buusuuf gadi fageenyaan kan agarsiise ta'ulleen ibsameet jira. Kana malees bara 2002 keessa bu'aa qorannoo isaa Oromoo Dimookiraasii an Indigenous African Political System kan jedhuun maxxanse ta'uu kan yaadachiise hoggaa ta'u waldaan qorannoo Oromoo kun Asmaraw hubannoo addunyaan hawaasa Afrikaa keessa jiran irratti qaban nama qorannoon jijjiir jechuudhaan Piroofeesar Asmaraw jechaan ibsuun kan ulfaatu ta'ullee ibsanii gaddatti dhagaaman ibsan. Piroofeesar Asmaraw Laggasaa amajjii 30 takka bara 2026 du'aan kan boqote hoggaa ta'u du'aan boqochuu Piroofeesar Asmaraw laalchisee pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa barreessaan olaanaan IGAD Dr. Warqinaa Gabayyoo biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa dabalatee hayyoonni Oromoo hedduun du'aan boqochuu fira Oromoo Piroofeesar Asmaraw Laggasaatiin gaddeetti dhagaame ibsachaa jiru. Sirni awwaalchaa Piroofeesar Asmaraw Laggasaa sanbata dhufu kana gaafa gurraandhala 7 bara 2026 waldaa kiristaanaa afaan Oromoo Rihiiboot Yuunaayitid Isteetitti Peensilvaaniyaatti kan geggeeffamu ta'ullee ibsameeti jira.